Kennaa uumaan uumamaaf kenne keessaa ifni aduu isa tokkodha. Ifti aduu kun immoo lubbu qabeeyyii maraaf barbaachisaadha. Keessumattuu ammoo biqiloonni soorata isaanii qopheeffachuuf ifa aduu fayyadamu. Kana qofa osoo hin taane dhalli namaas ifa aduu kanarraa waan hedduu fayyadama. Keessumattuu ifti aduu madda vaayitaamin D waan ta'eef rakkoolee gama kanaan dhufan mala ittisuu keessatti shoora guddaa qaba. Tibbana ammoo qorattoonni ifti aduu mana akka galu taasisuun fayyaadhaaf baay'ee barbaachisaadha yaada jedhu qabatanii bahan. Dhimma kanaan wal qabatee qorattoonni yuunivarsiitii Oregon yaalii taasisaniin dhukkee waliin baakteeriyaan gara mana akka galu godhan. Manicha keessas ifti aduu akka seenu gochuun yaalii isaanii taasisaniiru. Sana booda dhugumaan ifti aduu baakteeriyaa fi jarmii ajjeesuudhaaf ni gargaara laata yaada jedhuuf deebii sirrii argachuu isaanii himaniiru. Yeroo baay'ee hospitaalonni fi dhaabbileen fayyaa yoo ijaaraman akka ifa aduu argachuuf mijatutti yaadamanii ijaaramu. Kanaan dura wanti ture ifti aduu gara mana keessaa yommuu galu faayidaan isaa maal akka ta'e adda hin baane ture. Faayidaan isaa maal akka ta'e adda hin baane ture. Qorattoonni yuunivarsiitii Oregon garuu amma faayidaa isaa irra geenyeerra jedhaniiru. Qorannoon isaanis mana ifa aduu galchu kan hin galchine dukkanaa fi kan xiqquma galchuu irratti baatii 3 geggeessaniiru. Qorannichaan dhukkeen naannichatti argamus gara manaa akka galu taasisuun qorataniiru. Guyyoota 90 booda manicha gaafa bananis dhukkeen baakteeriyaa guyyoota meeqaaf baatee tursa kan jedhu qoratameera. Bu'aa qoranichaatiinis manni ifa aduu argatu baakteeriyaan ittiin baay'anne guddinni fi hormaanni baakteeriyaatis xiqqaa ture jedhameera. Bu'aan qorannoo kanas barruu maayikiroobiyaam jedhamu irratti maxxanfameera. Akka cuunfaa qoranichaatti kutaalee manaa ifa aduu qofa osoo hin taane qilleensi qulqulluunillee argachuu akka qaban akeekeera. Ifa aduu argachuun salphaa ta'us akkaataa barbaachisaa ta'een itti fayyadamuun miidhaa baakteeriyaan geessisuu malu hir'isuun ni danda'amas jedhaniiru. NPR.org madda odeeffannoo kanaati.